Egaa viidiyoo kana sirriitti dhaggeeffadhaa. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaa galata waaqayyoo egaa gidduu kana viidiyoo dalageen beeku xiqqoo na dhukkubee ture. Kanaaf koppii liinkinaa godhaa viidiyoon kiyya akka baala arba'uuf namoonni hedduu akka itti fayyadamaniif jechuudha. Egaa ijoolleen hedduu viizaan cufamee jira kan jedhu irraatii dhaga'uu akka barbaadan abdii qaba. Maaliif ijoolleen hedduun irraa dalagaa turanii anis irraan dalagaa turan jiru xiqqoo gidduutti na dhukkubee badee. Egaa akkasiniin jechuu barbaadu viizaan Dubaay irraatii cufamee jira. Dubaay irraatu hin ta'in adda baafadhaa Itoophiyaa irraatii cufamee jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa egaa ijoollee afaan hin beeknee fi akkasumas immoo ijoollee dhiiraa akka isaan Dubaay hin seenne viizaa dhorkatee jira jechuudha. Egaa daldaltoonni immoo wayimmoo dallaalonni cufamee jira siniin jedhanii jechuudha. Sababni isaas egaa eessaan naannisanii gashuu gara Sumaaliyaatti isin erganii ka'anii Sumaaliyaa irraatiin isaan Dubaay isin gashanii jechuudha. Yogguu Sumaaliyaa irraatii Dubaay galtan immoo maallaqa egaa haga baastan yaada. Haga baastan yaada. Maaliif Sumaalee si kaa'ee maallaqa dabaltu malee siin fidu yoo si jedhee ni dabalta jechuudha. Amma fakkeenyaa birrii 300tiin walii galte yoo ta'e Sumaalee si geessa. Sumaaleetti si buusee ka'ee haga si yoo dabalte malee ansi fiduu hin danda'u siin jedha. 100 si gaafachuu danda'a, 200 si gaafachuu danda'a, whatever. Kanaaf sammuu keessan amansiisa. Daayirektiin cufamee jira. Warra dhiiraa fi ijoollee warra afaan hin beekneef Dubaay. Mootummaa Dubaayitu hin ta'in immoo mootummaa Itoophiyaatu cufe. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Kanaaf eessaan nu gashaa jiru, eessaan ijoollee fidaa jiru, ijoolleen haaraa sirriitti dhufaa jirti. Sumaalee geessanii Sumaalee irraa fidaa jiru. Sumaalee si geessee torbee tokko, torbee lama, torbee sadii, ji'a lamallee, ji'a sadiillee, ji'a afurlee si kaa'uu danda'a. Ati maallaqa hin qabdu yoo ta'e jechuudha. Kanaaf maallaqa keessan sirriitti qabadhaa. Nyaata sirriitti qabadhaa, uffata qiyyaarii sirriitti qabadhaa, paantii kana waan keessatti uffatamu kana sirriitti qabadhaa. Biyyi Sumaalees biyya ho'inaati, biyyi Dubaayis biyya ho'inaati. Biyya kanatti asitti kuftee si arganii si bira darbu malee namni waan isaa baasee si kennu hin jiru jechuudha. Gizee biyya alaa dhuftanii wanna kan keessan ta'e sirriitti qabadhaatii goottaa. Nyaata kana maallaqatu amma kan Itoophiyaa fidattanii dhuftanii biyya kanatti jechuudha. Itoo eerpoortii keessa hin bahin maallaqa Dubaayitti jijjiirradhaa. Biyaansi dirhama 500 illee dirhama 600 qabattanii Dubaay seentanii haga ji'a tokko haga ji'a lamaallee daabboo bitattanii nyaattu jechuudha. Kanaaf ijoolleen dhiiraa sirriitti na dhaggeeffatu jennaan yaada. Maaliif fooloowwiin kiyyaallee ijoollee dhiiraa Itoophiyaati sirriitti dhaggeeffadhaa. Daayirektiin hin jiru Sumaalee deemtee Sumaalee irraa Dubaay seenuu yoo barbaadde maallaqa kee focci godhii kaffali. Isaa achitti egaa daayirektii akkuma dura daayirektii illee yogguu ta'u birrii 300dha. 350 300 akka kana naannoo kana. Amma garuu Sumaalee haga si geessanii Sumaalee irraa hagaa si yogguu si fidan hagam akka si gaafatu baruu dandeessa. Kanaaf hundi keessan share du'it walii gochuutiin namoota hedduu bira geessisa. Namoonni hedduu itti fayyadamanii kan isiniin jechuu danda'u kanuma koppii liinkii godhaa please.